obboleeyyan keenya Ustaad Aliinis Ustaad Hamzaa Jaabiris jidduu isaanitti ifaajee guddaan argamee carraaqii guddaa booda galata rabbiitiin rahmata rabbiitiin jidduun isaanii araaramni argamee jira. Obboleeyyan keenya lamaanuu hadhaa jirtu, rakkoo jirtu, miidhaa jirtu hunda liqimsanii rabbiif ja'anii waa hunda akka lakkisan. Wanni rabbi irra caalu hin jiru. Namni rabbiif je'ee waan takka lakkise mindaan isaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waan sanii oliitiin rabbi bakka buusa. Waan kana nuuf jecha osoo hin taane rabbi isaan uumeef jecha rakkoo isaan jidduutti argamte san rabbiif jechuu qofa maqaa rabbiitiin isaan qabne akka jidduu isaanitti nageenyi bu'u rabbi subhaanahu wa ta'ala argamsiisee jira. Manguddoota keenya, ulamaa'oota keenya, sheekan keenya, imaamotan keenya, du'aata keenya rabbi irraa haa jaalatu. Duuba dubbiin obboleeyyan keenya arraan tana qofaa miti dhuga. Araara kana manguddoonni sheekkoonni arra godhan kun yeroo dheeraaf irratti hojjechaa turre. Yeroo dheeraaf yaalii godhaa turre. Guyyaa rabbii ni dhumatti jee qofa fixamti. Wantoonni garii gaafii namaa garii arraan tana eega dubbiin as geesse booda maaliif araarsitan je'ee gariin namaa nu qeequs ni mala. Qeeqa san sodaarraa hin qabnu. Gaafachuus ni mala, rakkoon hin jiru. Laakiin waa hedduu nyaatan malee waa hedduun dubbatan jan waa hunda nyaata yani waan halaal hunda nyaatan malee waa hundan dubbatan. Waan rabbi subhaanahu wa ta'ala beeku waan namni hundi hin beene ifaajeen godhamaa turtees araara buusuudhaaf yaalii godhaa turrees guyyaa sagaleen waraabbiin viidiyoon argamteerraa guyyaa sanirraa akkuma gartanii guyyaa tokko gabbaanee laayivii waa takka hin dabarfanne jechuudha. Maaliif dhimma guddaa hawaasa keessatti argame kana osoo bakkaan hin geenye osoo malee hin goone waa takka illee hin barsiisne. Kanaafuu dubbiin tuni dubbii laayyuutii miti, dubbii laaftuudhaan miti. Bakkaan amma irra taa'u jiru kana yeroo dheeraadhaaf irraan kaane fakkeenyaaf haa jennu gariin namaa akka waan dubbii tana arra qofa araaraaf lafa wal fudhannetti fakkaachuu ni mala. Laa waa hunda gabbaaniin dubbatan kan rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam unsur akhaaka zaaliman aw madluumaa jaa. Obboleessa keessan kan miidhamees kan miidhaa jiruus lamaaniifuu tumsi jaa rasuuli alayhi salaatu wassalaam. Yaa rasuula rabbii kan miidhee jiru miidhuu jira akkamitti isaaf tumsinaa jaan. Miidharraa isa akka nama miine miidharraa isa qabdaa jaan. Kan miidhamaa jiru miidhaa jalaa isa baasta. Kan miidhaa jiru hoo miidhaa akka hin miine ifisa qabda. Rasuuli rabbi akkas nu hime. Obboleeyyan keenya jidduutti rakkoon argamte wanni ta'e waan nuti gartee deebisuu dandeenyu miti. Garuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala dandeettii isaatiin waan argame san deebisuu danda'a. Waan san rabbi subhaanahu wa ta'ala rakkoo isaan jidduu jirtu san fixullee danda'a, qulqulleessullee danda'a rabbi subhaanahu wa ta'ala. Walii gallaami. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala rakkoon tun nuti hundinuu itti mokkaramnee jirra. Rakkoon tun rakkoo mokkortii taatee nuti hundaaf dhufte. Kanaafuu mokkortii tana keessaa baanaas keessaa boofteenyaas wanni hadaraa isinii dhaamu immoo garee qabachuu dhabuudha. Miidhamni nama hundaatu miidhama keenya hunda akka ta'e beeka. Miidhamni nama hundaatu Hamzaa Jaabiris Alii Sufyaanis ija mirgaatii fi ija bitaati. Ijjituun gizee miidhamte ijjituun ni boochi. Ijji mirgaa yoo miidhamte ijji bitaa ni boochi. Ijji bitaa yoo miidhamte ijji mirgaa ni boochi. Lamaanuu miidhamni isaanii miidhama keenya hunda akka ta'e beeka. Kan miidhees obboleessa
kan miidhame obboleessa. Kan gubbaa jirus obboleessa, kan jala jirus obboleessa. Kan maddi jirus obboleessa, kan duuba jirus obboleessa. Hundinuu obboleeyyan ta'uu beeknee garee qabachuu baannee tifoozoo kaanii kanaa sanii ta'uu dhiisnee waan jidduu isaanitti nagee buusa, araara buusa. Akka manguddoottis, akka sheekotattis, akka hawaasattis, akka obboleeyyanittis rakkoon maaliif dhuftee jechuu hin dandeenyu. Argamte eega dhuftee immoo akkatti argamte san maaliif argamte osoo hin taane akkamitti dubbii tana agartee rakkoon tun akka hin babal'anne akka hin guddanne isii tana harta akkatti mala goona jechuu irratti hojjechuun barbaachisa. Kanaafuu guyyaa rakkoon tun argamte irraa guyya tokkollee hin rafne nuti. Guyya tokkollee hin teenye nuti. Guyya tokkollee akka barbaannuttis hin nyaanne, akka barbaannuttis bobbaaneetis hin galle. Warroottan maaliif ustan, maaliif waa hin goone jettanii kumattan rakkoon argamte tun karaa isiin itti dhumamtuuf yaalii guddaa godhamaa ture jechuudha. Yaalii guddaa godhamaa ture. Rakkoo tana dhaabuudhaaf osoo wanni kun hin guddatiin, osoo isiin ganaa nama 200 bira geessu, osoo isiin ganaa nama 300 bira geessu, wanni hin godhamin hin jiru. Rakkoo tana dhabamsiisuudhaaf, rakkoo tana dhaabuudhaaf. Garuu waan Rabbi jee qofaatu ta'a. Waan Rabbi aniiniin fixuu hin danda'u. Atiniin fixuu hin dandeessu. Atiniin dhaabaaf dhaabuu hin dandeessu. Aniin dhaabaaf dhaabuu hin dandeenyu. Guyyaa Rabbi ni dhaabdan jee. Guyyaa Rabbi ni dhaabbatti jee. Guyyaa Rabbi ni dhumatti jee qofaatu ta'a duuba. Harfi lama gartee kun fayyakun. Kun kaafii fi nuuniin Rabbi fixuu danda'a. Malee anaa fi ati feeneef hin dhumtu. Atis ni feeta, anis ni fedha, isaanis ni fedhan, garuu waan Rabbi fedhe qofaatu ta'a. Waan Rabbi fedhe qofaatu ta'a. Kanaafuu rakkoon argamte tun rakkoo laayyuudhaa miti. Rakkoo laaftuudhaa miti. Rakkoo irraa dhukkubsanne, rakkoo irraa miidhamne. Yeroo takkanaa obsaa. Obboleeyyan koo nu dhibde akka taanu wallaalle, akka goonuu wallaalle. Dubbii laayyuun turre, dubbii laaftuun turre. Rakkoon isii taaziyaa keessa turre, rakkoo keessa turre. Kanaafuu osoo Rabbiin subhaanahu wa ta'ala wanni kun osoo hin guddatin osoo dhume nutti tola. Garuu waan Rabbi jee malee hin ta'u. Dhumte amma akkamit dhumtee fi maaliif dhumtee fi akkasi dhumuu qabdii fi waan ja'amu Rabbii ja'aatii nurraa cufa. Dhumte eenyutu badii qabaa fi eenyutu maalii qabaa fi kana uwwisuudhaan kaantu injifatee fi kaantu hin injifatini kana Rabbii ja'aatii kana keessaa baha. Rabbii ja'aatii kana keessaa baha. Dubbumataa nutti illee hin kaasina, maqaa Rabbiitiin isin qabadha. Lamaanuu obboleeyyan. Lamaanuu obboleeyyan. Lamaanuu obboleeyyan. Tokko ol qabnee tokko gadi hin qabnu. Tokko as qabnee tokko achi hin qabnu. Namni sadarkaa lubbullee wal dabarsee jira. Namni lubbullee wal dabarse akkaataa shari'aan Islaamaa itti wal araarsan. Kanaa miti ka kana oliliin argamee jira shari'a Islaamaa keessatti. Rakkoon gurguddoon argamtee jirti shari'a Islaamaa keessatti. Garuu gaafa rakkoon argamte akkamitti fixnaatu akkamitti argamtee fi maaliif argamtee miti. Argamtee mi akkamitti fixna irratti namni hojjeta malee waan san gaaza irratti kibriita hin naqu. Namni gaaza irratti kibriita hin qabsiisu. Dhumatte eenyutu fixe hin gaafatin. Rabbiitu fixe qofa. Khalaas. Abbaa waan kana fixeellee nam takkallee himuun barbaannu. Rabbi qofaatu fixe. Jarri Rabbi qofaaf waliif irra dabarte. Ilma namaa tokko qofaaf miti. Rabbi qofaaf dhumatti dubbiin. Eenyutu balleesse, abalutu balleesse, abalutu akkas godhe, abalutu akkas godhe kanaanin dhumattu. Rabbi qofaatu fixe dubbii.
walii haa gallu jaran jalaasiin qoqqotina dubbii tana nutti illee kaasina argamte irraa dhukkubsanne irraa miidhamne irraa burjaajoyne irraa rakkanne garseennu fi osoo qiyaama nutti dhufin qiyaama nutti buute dhuga rakkoo argamte laayyutti ilaaluudhaa miti garuu immoo namni jireenya qaba hawaasni guddaan kun masgiddaan hawaasni rakkoon tuni rakkoo guddoo hawaasa keessatti taate argamtee jirti ajandaa guddaa taate argamtee jirti kanaafuu rabbii ja'aati waan kana lafanuu kaaya isaanillee rabbii jaanii lafanuu kaayanii maqaa rabbiitiin isin kadhannaa isinillee lafanuu kaaya warroottan waan kana keessatti daangaa walitti dabartan rabbii ja'aati daangaa walitti dabartan san dhiifama walii godha namni wal loluun namni rakkoo adda addaa walitti buusuun ni jirti duris jirti garuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala rakkoo tana asitti kanurraa dhaabe asitti rabbiin irraa gabaabse alhamdulillah jettanii waan kana dhagaarra keessanii cuqqaaltanii haga dandeenyutti rakkoon akkaan akka nutti hin deebine rakkoon akkaan akka nutti hin dhufne dhugaa taate kijiba taate waan feete taate rakkoon akkana akka nutti hin deebineef waan dandeenyu goonee rabbi haa kadhannu guddaan jara keenya rabbi haa kadhannu gara rabbiitillee haa deebinu nuti hundinuu wanta kanaa oliitu nu dhufuu ta'a yoo ka kanaaf kan gammannu taate yoo rakkoo argamtee tanaaf kan hin gaddine taate rakkoon obboleeyyan keenya lamaan irrattu argamte miidhama isaanii qofaa miti miidhaa nama tokkoo qofaa miti miidhaa ilmaan keenyaati miidhaa hawaasaati miidhaa sabaa sablammootaati miidhaa amantii islaamaati miidhaa amantii islaamaati rakkoon isaanii immoo rakkoon kun hundinuu nuti hundinuu itti gaafatamummaa qabna nuti hundinuu itti gaafatamummaa qabna rakkoo isaaniitiif nam tokkotti qubachi qabu hin dandeenyu waan kana gara hundarraa gara araaratti dhiibbaa godhurratti shari'aan nu ajajji malee waan kana faffacaasuu fi bibittanneessuu fi laayik godhuu fi sheer godhurratti waan kana shari'aan islaamaa nu ajajju argame kanaas qabbaneessuu sanis qabbaneessuu irratti shari'aan islaamaa nu ajajji gara tokko dhaabbachuu irratti shari'aan islaamaa nu ajajju gara tokko deeggaruu irratti shari'aan islaamaa nu ajajju hunda lamaanuu gara rabbiin jaalatu gara rasuuliin nu ajajetti rakkoo isaanii fixuu irratti shari'aan islaamaa nu ajajji kanaafuu argamte rakkoon haga dandeessan rakkoo tana ukkaamsa rakkoo tana dhabamsiisa yaalii godha lamaanuu firii onnee keenyaati ilmaan keessan obboleeyyan keenya hiriyoottan keenya rakkoon arra isaan irratti dhufte tun boru narratti dhufuu dandeessi beeki boru ilmaan dhaltee lafaa qabdu irratti dhufuu dandeessi beeki boru jaartii teeta manaa qabdu irratti dhufuu dandeessi beeki boru ollaa keeti irratti dhufuu dandeessi beeki boru haadha teeta tasideessa irratti dhufuu dandeessi beeki abbaa kee kasi dhale irratti dhufuu dandeessi beeki rakkoon tun rakkoon tanaa olillee nu qabachuu dandeessi akkamitti keessaa baana akkamitti rakkoo akkanarraa wal tiisina rakkoo akkana